gara torban lamaan dura KFO'n Jawaar lammummaa Itoophiyaa isaa haaromfachuu nu mirkaneesseera jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Amma immoo boordiin filannoo Itoophiyaa dhimma lammummaa Obbo Jawaar Mohaammed ilaalchisee immigireeshiniif xalayaa barreesseera. Zalaalam Taddasaan gabaasa qaba. Boordiin filannoo biyyaalessaa akka qaama itti gaafatamummaa qabuutti Obbo Jawaar Mohaammed lammummaa isaa Ameerikaa deebisee lammii Itoophiyaa ta'uu akka mirkaneessuuf si'a lama paartii KFO'tiif xalayaa barreessuu isaa yaadachiiseera. KFO'n gaaffii boordicharraa dhiyaateef xalayaa torbee tokko dura guraandhala 27 bara 2020tti barreessee labsii lakkoofsa 378 muraa 1996 bu'uureffachuun Obbo Jawaar lammii Itoophiyaa ta'uu mirkaneessee akka ture xalayaan boordichaa kun ni ibsa. Akka labsii kanaatti namni lammii Itoophiyaa ture fi boodas karaa seera lammummaa biyya ormaa argate lammummaa Itoophiyaa deebisee argachuuf Itoophiyaatti deebi'ee dhufee jireenya isaa idilee gaggeessuu eegalu lammummaa isaa biyya ormaa deebisuu yookaan dhiisuu lammummaan isaa akka deebi'uuf abbaa taayitaaf yoo iyyate lammummaa isaa Itoophiyaa argataa kan jedhudha. KFO'n bu'uura labsii kanaan ragaan dabalataa lammummaa Itoophiyaa Jawaar Mohaammed dhiyeessinu hin jiru jechuun barreessuu boordichi ibseera. Dhimma kanarratti murtee dhumaa kennuuf labsiidhaan kan aangoon kennameef immigireeshinii waan ta'eef ibsa dabalataa akka irratti kennu boordichi immigireeshinii gaafateera. Bu'uura labsii kanaan namni lammummaan isaa akka deebi'uuf gaafate qaama aangoo qabu kanarraa murteen dhumaa osoo hin kennamin battalumatti lammummaa isaanii argatamoo hin argatu kan jedhu irratti hanga guraandhala 17tti ibsa bal'aa akka kennuuf boordichi gaafateera. Xalayaan kun guyyaa lama dura baasii kan ta'e yoo ta'u walitti qabaa itti aanaa boordii filannoo biyyaalessaa Obbo Wubishet Ayyalee Geexeetu mallatteesse. Obbo Jawaar Mohaammed lammummaa biyya ormaa qabaachuun labsii filannoo fi heera biyyaa irratti labsiiwwan kaa'aman irraa kan ka'e siyaasa idilee keessatti akka hin hirmaanne ni dhorkamu. Boordiin filannoo biyyaalessaas bu'uuruma seeraa kana tuquun dhimma lammummaa Obbo Jawaar Mohaammed fi hirmaannaa siyaasaa isaanii irratti paartii Koongirensii Federaalawaa Oromoof xalayaa si'a lammataaf ergee ture. Dabalataan abukaatoon Obbo Jawaar Mohaammed Obbo Gammachuu Guutamaa Obbo Jawaar lammii Itoophiyaa ta'uu isaaniitiif waraqaan addaa dhiyeessan tokkollee akka hin jirree fi lammummaa Ameerikaa duraan qaban ture akka deebisanis BBC'tti himaniiru. Rakkoo nageenyaa lixaa fi kibba Oromiyaatti dhalate furuuf wantoonni garaagaraa taasifamanis takka tasgabbaa yeroo kaan immoo hammaataa tureera. Mootummaa fi hidhattoonni rakkoo kana karaa nagaa furuu wayya jedhanis walimachuu garuu hin dhiifne. Jiraattonni immoo gidduutti rakkoo keessa seenuu isaanii himu. Opereeshinii tibbana mootummaan adeemsisaan jira jedheen lixa Oromiyaatti intarneetii fi bilbilli moobaayilaa erga hojjechuu dhaabee ji'aa fi torban lama ta'uuf jedha. Gameessii fi hoogganaan duraanii dhaaba ABO Obbo Leencoo Lataa rakkoo kanaaf furmaatni marii akka ta'e himu. Galaana Balaayitu dubbise. Rakkinni biyya Oromiyaatti ta'ayyuu rakkina furamuu qabu. Rakkina sana furuudhaaf immoo gaaddisni hoogganaa Oromoo dandeettii qabaa, dirqamas qaba jedhee sana mana gaaddisni yoo walgahee mari'ate sun furmaata nu argata jedhee yaada. Humnaan furuu carraaquun hammeessuu malee waan furuu natti hin fakkaatu. Gurmaa'inni ammanaan jettan kuni hamma carraaquu qabu carraaqaa jira jechuun gaaddisni hoogganaa Oromoo eega walgahee bubbuleera. Sanatu walgahee mari'achuu qabaa. Sadarkaa komatamurra gahuu gahee natti hin fakkaatu. Rakkinni lixaa fi kibbatti deemaa jiru kun furmaata barbaada. Furmaanni sun immoo mariidhaan dhufa. Marii dhaaba lama mootummaa fi dhaaba tokko osoo hin ta'in marii dhaabota Oromoo hundaa'u. Kanaan duras ifatti ejjennaa koo ibsee jira. Gaaddisi dafee walgahee waan kana irratti gadi fageenya mari'achuu qaba. Furmaati isaa waan sammuu keenyarraa ala ta'ee natti mul'atu. Jaarsummaadhaan dhimma kana furuudhaa fi jaarsolii dudubbisuun eegalameera waan jedhullee dhagaheen ture. Isin quba qabdu tariyoo? An quban qabu nageenyaan oduu kan ta'ee gaarii. Fedhan qabaattu garee jaarsummaa kanaa utuu ta'uudhaaf filatamtanii? Jaarsummaa namatti si gaafataa yoo gaafatame hojii jaarsaa hojjechuu nama hojiin kiyya sanuma. Hojii jaarsummaa hojjechuu qophiidhaan garuu qaamii waldhabbicha keessa jiru sirraa amantii qabaachuu qaba jaarsa ta'uudhaaf. Adeemsi dhaabbilee siyaasaa Oromiyaa keessa jiranii namoota tokko yaaddessaa jira. Walqeequun kun wal balaaleffachuun waan akkanaa isin yaaddoo akkasii qabdu? Ammatti biyyi kun filmaataaf qophii miti. Rakkina baay'eetu jira. Rakkinoota kana immoo
filmaataan furuun hin danda'amu. Kanatu dursuu qaba. Rakkinni nageenyaa jira. Naannoon tokko diigamee haaraatti deebi'ee hin ijaaramne. Naannoon tokko immoo fincilee ajaja mootummaa waaltaarraa ala ta'ee jira. Haala kana keessatti filmaata gaggeessuun gaariin ta'u. Kan biraa ka Oromoo keessaa yoo ilaalle ammatti wal dorgomuudha silaa walii wajjin dhaabbanneetu dhibdee jijjiirsiisaa ta'an akka naannoo garagaraatti tasgabbiin dhabamuu jarri keessi baay'een hojii dhabuu isa kanarratti xiyyeeffannee isa fudhee booddee seera keenya baafannee dorgommii poolitikaatiif qophii taaneen irra filadhaa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurreerra. Odeessaalee keenya guyyaa har'aa fi dabalataafis marsariitii keenya www.bbcnewsafan.oromo.com akkasumas fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo daawwadhaa siniin jenna. Saganticha kan qopheesse ammayyuu taanaa kan siniif dhiyeesse Mo'ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa biraan boru walitti deebina halkan gaarii siniif haa ta'u.